السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركبوني بورد فتوتا في كبايم توتاكي كم جرت نجار سنجرتو بقجرات. هرم وانا جابك ورديس نفجر وانا جابك ما لي يجون كسنين نورو يجاتو فرانكي متاسمية توي ركوب في يجورا مور مو يروون دماني في يجاتو لا فرانكي وجدتن نانجتني جورا أكو مسين يسيرس نرو وجدتو جيتو هاتيف أنا لي يروو وجدتو كي أدركام كي جورا مالي وجدتن Ergasin nara wajah ini era wajah deh harga isi nara wajah bahacu dirkam. Karena tu surah catu tadi surah, bayi wan surah catu tadi amamu itiwai marti amma ini madara alti harga marti surah. Karena aku waroni akas nanya tadi le dihu akan abutan wajah akas mari singgah pada surah. Karena kisahmu wan ini temu angga tumura sagan takinya yoral tadi surah. Kan wolin dawan tadi surah. Saat ini sih nufta meriah tijiran tif, anak mamu salah jadi curah, boda mana tu berlebih kamera kia ini sering dah ini dokfat curah, erga dokfat boda, yo isin nuftu wan anjir unifi wan isin najis tule kan wajin dawan itu curah. Kasuma urun ni mana kena faharatan ni gambar maja kamu tatan kawajan singgah mana cakap tule gambar akan jebista. Abdi Buddha seragam natura angkat merasakan tadinya nufan surah kawajama fadasi. Toli hurdufa kawajam tuakin aku mengatakan perangki cara perangki bayi gerana menyatu cura karena aku caltu me akan tu gaman kalal kan cura anam woni cura mi asa gadaraga kan sih ukat ku olkit beri daragu jirtu kan isu magisu jirta ya sanu kale beri furati cura dan mau furati Isya sahabat beri ukakan buku dari isu bagi juta iran, mi isin nanti ulman dawan itu lah, anggaru perang kita mana itu faedah menjadi itu lah. Anamo akawan nama faedah menjadi itu lah, yuka beri kanat akawan nama faedah menjadi itu. Waalaikumsalam. Mendarat di mana? Further. Mendarat dari kojiran apa lagi? Enggak. Enggak. Akan itu maaf udah dari betul aja. Akan aja tak jualan sih. Mau jual araguya wala durai dalu jita ya. Ini kah dalu jita. Ya buaya durai tahu batin mana terus itu. Anak berapa tu jinan jadi orang kawan ni asal pada berapa. Ajan dan di demet ufe det aveli. Mau ini. Aduh dali. Mau ini ada tu semakin ada tu. Aman demet mana kau tu. Makina way mana naga. Lah jatuh anu wasi kau coba dia cuma kata orang kan kata siga pada itu sujud silengga mana agak matu dia. Mana dapat juga pada dapat. Mia sama haga dalaga namiti mana amat dari tu kan sih itu woga tu betul. Agak di sini aja juga itu orang. Lah agak di sudah woga gitu mungkin. Woga deh. Tamam me billah alik woga tu mana kan dalagu jita. Biri woga tu butuh dari dan biri tak kana keriti. Biri mana kau sedih mah? Biasa dia mah jira. Kamu biasa dia mah jira nanggal. Nanggal lima le woga gune dalaga kau sedih woga tu butuh. Woga gute. Kamu biasa dia. Woga kan mulu biri wujud me akam tar. Segitu. Kamu biasa gesa jirta. Narit faya dama jira. An argu tinjuru kah biri? Biri woga gutu aja nanti kan argu tinjuru. Narit faya dama jirta. Narit faya dama jira. Kan ittifaqiyya da masu tufidayira مش أنا في دايرة وسنتاني مي واتفاق دنوان مركز اتني واتنيان مالي مي بري كانوا هوندا مي ونياتون في دار مال أنا أتذكر يو اتفاق متى يوكا نروسال لجرات يوكا ورا كده اللي ورجع جرات نهيمي عادي أني جارسان كيوانتي نروسيتي وان بران درجين يجي شو ورا أنغارو مي بري متى كان نيجر رجع وقعدوا بودو يجي وان دي كامدي أم بري كانوا مي أكمل gooti si gaafadha eetiin guyyaa hunda onnaa jechuudha. Kan ittiin nyaannu, kan ittiin uffannu, kan itti fayyadamnu eessaa dhufe isa miti?
Mee isallee birrii ati hojjettu qabaatirraa fidduu mee sanooti numaara an birrii ani ijaana garre mee akkam moo naabira bira kaataartamu naabiraati kennaartamu mee birri maan akkam taatu yaatu. Hajji maal jechuu keetiin? Maal jechuu kooti maal jechuu keetiin maal? Itti fayyadamaa jirra miti akkamitti eessa deemanaan jettu? Mee waan baasirraa ittiin fiddu kana hunda numa itti fayyadamaa? Itti fayyadamaa jirra. Mootitu fidaa jira dee. Naan fidaa jira akka hojii qabnee beeta osoo hojii qabaadhee fide mee anam birri atachi fiddu mee caaltu birri ada fidde mee kaka Itoophiyaa baatee irraa fidde mee jee akka sin gaafannee beeta an kan si gaafachuu dhabeef inni na gaafataan jiru jettee kan akka beete jijjiiruu jirte jechuudha namaa qoodu jirtamu maal dhugaan ittiin. Akkam namaa qooduu jira mee achi itti fayyadamaa jirra ittiin uffachaa irraa ittiin nyaachaa irraa ittiin dhugaa irraa akkamitti akkasumaan jetta. Ada waggaa kana guutuu biyya namaa ta'e ada nyaatumaaf dhugaatimaaf huccumaaf jiraan nama maal namni of dura bar jireenya mana ijaarrachuu barbaada ilma dhalu jira. Kana wajjin kanaafuu dirqama waawii maallaqa ol kaachuun dirqama. Kanaafuu akkamitti kanaan yaaddu ati yaaddu? Ani qofti hojjedhee kan hunda guutuu hin danda'u atis hojjechuu qabda malee. Ani hojjechuu dalagaa asfidii hojjedha kana wanni biraa maal? Akkama asfidii gadi bahii barbaadde dhugaa akkanuma namaa. Anam dhugaa sitti muudhaaf baay'ee na aarsee jirallee ati dirqama birrii mi'aatama waa ol keetti fidi waan keettee jirtu. Akka waan ol keessa naajjisu dhokkisan ol kaa'amoo akkami? Si dhokkisan ol keewwadha? Ma amma kana aarsee lafa kaasaa ramoo maali? Na aarsee lafaa na kaasaa jira akkamitti na naarsu? Akkamitti aarsu? Akkamitti birrii attam gootinaan jettootatti fayyadamaa jirru? Ati waa hojii qabda ati hojii hin qabdu. Kanuma nan hojjedhuun dhunnee ittiin uffannee ittiin jiraanne. Akkamitti eessa deemanaan jettu? Mee birrii ati waggaa guutuu itti hojjetamee ka birriin takkitti ni agarre mee atama birrii olumallee nallee dhos aadi mee atama wanni keetti hin jiru wanni ol kaatti hin jiru. Ka waggaa tokkotti nyaataatiin dhugaatti itti fayyadamaa jirraa siin jedhe waan ol kaan jiru waan dhoksee ol kaa hin jiru. Mee amma namni kun dhibamu jira rakkachuu jira waa wayii ta'u jira yoo rakkan yoo dhibame birriin waa takka kun hin jiru jetta. Maaliif fayyadamaa atummaan osoo jiru kumee maaliif akkamidha? Ajjaadhamee akkamumatti waan kana na gaafatte mee? Akkamis hin gaafan an taa'ee yoo yaadu waggaa ta'u guutti akka hojii kana jenna. Birri takkitti hin jiru yoo naan jettu mee ana waggaa kana guutuu birri takkitti waa arachii fudhatan yaa argee beeku akkam ta'aara birriin kun. Kan waggaa kanaa ittiin si qallabaa jira. Ati ciistee nyaadda. Ciistee dhudhaa ani immoo jedhee dadhabee si qallabaa jira. Akkamitti eessa deemanaan jettu? Na nyaachuun hin jenne bara na nyaachuun hin jenne kun ati jaartii waan na nyaachifte gara toomis hin jechaa jira garuu ati mee tamaam asirraa fudhadhu ijumaan agarsiisi waan kana ittiin nyaanne kana itti uffanne kana itti fayyadamne tana ni qabnaa jedhe an sana qofaa sirraa barbaada malee waan biraati miti. Ajji maal taate meeqa? Kan ittiin nyaanne dhumne eessa deemte akkamitti na gaafatta meeqa? Maal taate? Mee hayyee birrii. Maal yaaddeetu mee kan kana na gaafatu? Ana waa takka wanni yaadeen jiru waa takka wanni yaadeen jiru. Akkatti immoo lafaa kaasee nan gaafatu maal taate? Ana waa takka hin taane yoo taa'ee yaadu birrii waggaa kana guutuu caaltuun dalayti caaltummaan birrii eessa geessu jirti yoo warraallee ergu jiraatti yoo ammoo ofiillee itti fayyadamu jiraatti haana himtu jedheetuma qaati yaadee ture har'a ammoo si gaafadheetiin si gaafadhe malee ani waan biraatii miti garuu yoo keetteedha jiraatti birrii haganaa kaannee jirraa jii yoo naan jedhu kun aariin qabu akkanuma aartee akkana lafa qaatee jira moo maala. Akkamitti naate akkamitti naarsuu dida kun osoo ittiin nyaatuttiin dhugduttiin uffattu akkamitti eessa deemanaan jetta birri akkamitti akkasinaan jettaa jii. Maal barbaaddeef nyaataadha? Maal barbaadde miti anamma yoo ati jaartiiti yoo birrii kana eessa godhu. Yoo jaartii kee ta'e wanti ittiin oddee eessumaa dhufe wanti ittiin oddee ittiin nyaata ittiin uffatu eessaa dhufe situ fidaa anatu fidame. Maa yoo ati fidde birrii eessa birrii yoo ittiin hojjete akkam goote yoo jedhee si gaafadhu mirga hin qabu. Akkamitti akkam goote naan jetta akkamitti akkam goote naan jetta ittiin nyaanaatti fayyadamnaa siin jedhe. Yoo ittiin fayyadamte illee tamaa ittiin fayyadamnee irraa fi akkam goote siin jedha. Meequman argadha irraa naafaa kana bira nu darbee irraa nu hafaa. Muunno aartummaan. Dabarsi koo kanarraa ba'e irraa nu hafaa. Atummaan hin yaaddu. Maa kun kanuma akkas jechuudha afaan nagaati mee fakkeenya baay'ee kadheen gadda fudhatte. Kun mee sammuu kana waan akka marati hin binne kan muduraatu mana jira waan akka hin binne birri dheengadda fudhatte mee ta birri tun eessi. Birri dheengadda fudhatte barbaadde. Mee eessuma jiranii hayyee kun waa'een bitaarraa waa'een akkana godhaarraa waa'een jedhaarra jettee mee kun sammuu kana waan akka marati hin binne.
masruufa manaa yoo binne hayyee birrii dheengata esi. Birrii dheengata barbaade? Esi isi mana galcha hayyee. Tole. Birrii dheengata kunuuti. Akkam si gaafadhe malee kanumaa wanni aarsee akkana balaa buuftee akkana wanna jechuudha. Akkamitti na gaafatame waan hin qophaa nyaadhusti fakkaate? Mus qophaa jechuun as si gaafadhe afaan nagaan si gaafatu jira malee wanni aartummaa illee. Akkamitti naarrame akkamitti eessa dhaqe naan jetta kan waggaa tokko eessa dhaqe kan maalee eessa dhaqe kan baatii tokko eessa dhaqe akkamitti akkas naan jetta? Akkamitti siin ijaaran? Wanti maan fayyadamna akkasitti akkam akkas jetta? Yoo waliin fayyadame jaartii ta'e wanni akkana ta'e yoo nagaan ta'e akkana bara. Ajjeera akkana goone yoo naan jette haganuma kana bira dabaraalee wanni aartee lafa utaaltee jechatummaa. Otoo beektu mana gaafachaa jetta. Maal beekaa wanni beeku maal? Sanii miti wannuma an beeku maal osoo kana dura mee anguyyaa takka birrii si gaafadhe kan kun akkana jettee birrii bakka dalagaatiif itti goota kana nakatee beektaa. Itti fayyadamna akkamitti beeku wallaati hin beekta. Mee dhugaa dubbadhu sanii miti guyyaa takkaa mee hajji birriin kun kaarra bakka dalagaatiif fidee oolu jettee dhaqqeentee beektaa dhugaa dubbadhu sun hin ta'u hin beektamu hin beektu. Sitti hin kennu garuu waan barbaade siin bitaa yoo barbaade siif hin kennu. Tamam akkanumaan si gaafadhe. Kaniin sitti kenne kaniin fuudhee sitti kennu ati mana baankiiti moo akkam? Ati baankiidha moo akkam? Anuma. Naa baankii illee sun taane an jaarsa kan keeti waan ati hojjettu birrii ati hojjettu bakka ati itti baaftu akka ati gootu maal akka gootu beekuun dirqama kee. Hin beektaa kan hunda si dhoksan kan hin godhaa itti fayyadamnaa ittiin nyaannaa ittiin dhugnaa ittiin uffanna siin jedheera. Yoo rakkatte immoo birrii yoo na gaafate siin dhoowwanni. Anam hayi birrii tana itti ayyama fudhachuu barbaada akkamni. Itti ajamtaa? Itti ajamnaan fudhadhu. Kiraa manaa masruufa manaa ana wanti na ilaallatu hin jiru. Kan hunda isaa keessaa kaffaleete waan agar fudhadhu. Ati waan yabbu qabdaaree waati kana huccuu waan siibtu qabdu hin barbaadda? Laa atumaan si goona kan kora koon qabu. Kabaja ulfaadha jaartitti. Firaankii si godhu jira malee. Ajjii ta'e. Kanaafuu amma firaankii asirratti dalagee jira jechuudha. Waa hundaafuu galatoonni kabaja akka naan jechuu keetiif baay'ee na kabajuu hin jedhamu. Ajji firaankiin akkasii maal akkamitti icciitiin uummata fuulduratti baasta akkamitti akkas goota ajji? Maal godhee maal balleessa? Akkamitti icciitii mana keessaa baastamee uummata fuulduratti? Icciitii mana keessaa maal kun firaankiin maal rakkoo? Humna horiidha ajji dhugaa icciitii mana keessaa baasuun hin ta'u. Maaltu badee wanni badee jiru birrii dalagdee fidde eessa goote hin jedhe malee waan bira maal? Akkamitti waan badee hin jiru? Firaankiin akkasii moo ta'u kan ammoo gadi hin eessu ajji? Akkamitti gadi hin eessu? Dhugaa icciitii mana keessaa immoo baasuun hin ta'u. Kun raabmoo jira kun icciitii mana keessaati miti. Akkamitti icciitii mana keessaa hin ta'e? Kabajame jaartii baay'ee si jaaladha jechuudha. Akkanumaan kun akkuma agartan kana jechuudha. Firaankii taatee jirti caaltuuni. Birrii ni beeka jechuudha birrii waa isii fiddu akka waa itti balleessu ni beeka. Anammoo eessuma goote jedhee itti ka'ee jira jechuudha. Kanaafuu birrii deengadda fudhattee dhuftellee kun itti fayyadamnaa jettee naa kennite. Jaartii baay'ee maashaallah miskiina jechuudha jaartiin tiyya. Kanaafuu mee waan si dhagaye uummata keetiifis. Icciitii mana keessaa baasuuf ani baay'ee sitti taareera. Sheeriin godhina laayikiin godhina. Lee sheeriin godhina laayikiin godhina maal? Akkami akkana jetta? Icciitii mana keessa baasuun hin ta'u. Kun icciitii mana keessaa musuun taane waan asii bakka dalagaatiif fiddu si gaafachuun dirqama kiyya rakkoo hojjaa. Kana qofatti nama gaafachuudha malee icciitii uummata fuulduratti baasuun hin ta'u. Kun icciitii miti qaamaalla jaartii. Jaartiin dalagdee fidde eessa gootee irraa fuudhanii jaarsi irraa fuudhee akkasiin hin balleessine yookaan kun icciitii hin jedhamu jechuudha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya firaankii keenya kanarraa kana fakkaatee jechuudha. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadha isin jenna. Gabanumaan caaltu illee jajjabeessaanii isinillee maatii taafee jechuudha. Waan hordoftaniif kabajamaa isin jenna. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya shaashee toppiif maatiin ta'ina caaltuutoof maatii ta'a. Kabajamaa ulfaadhaa baay'ee isin jaaladha. Kanaafuu akkuma isin jettillee godhaa yoo barbaadan akkuma isinitti tole godhaadha. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa kabajamaa isin jenna. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinuuf nagaan isiniif haa baay'atu isin jaalanna. Sobuna garee jiru keessa